Akkam jirtu hordoftoota koo nageenyi firaar jaalli gooftaa koo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u hordoftoonni amantaa biraallee nagaa lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu isinin jedhaa. Namoonni sabiskiraabiin goonee gara maatii keenyatti dabalamuudhaan sabiskiraabii laayik sheer gochuudhaan nutti dabalamaa nu jajjabeessaa. Akkasuma warroonni sabiskiraabii akkasii ta'uu barbaadan koomentii jalatti barreeffadhaa harka wal qabannee deemna. Namoota jalatti koomentii jala barreeffatan immoo namoonni hordoftoonni kooyi sabiskiraabii waliif gochaa deemaa isiniin jedha. Akkanatti wal jajjabeessaa ni adeemna. Waan xiqqoo tokko barumsa xiqqoo kan irraa isiniif ta'a jedhee amanuun isinii fidee tanan dhufe. Innis maalidha jettanii mana kana jechuudha. Itti yaadee utuu hin taane akkuma salphaatitti wanna gatii guddaa nan baasisne jedhee amanuun hojjedhe. Sababni akkas godheefis waan tokko xiqqoodha guddaadha jedhanii tuffachuurraa waa humna ofii hojjechuun gaariidha. Aga biyya ormaa erga dhuftanii namoonni hedduun mimmiidhamoodha. Haala kamiinillee miidhamoodha. Gama maatiitiin, gama obbolummaatiin, gama hiriyyaatiin miidhamoodha. Kana keessatti garuu kaayyoo mana baataniif yaadachuu qabdu isin. Hin xiqqaatiin utuu hin jedhiin immoo waan tokko lafa qabsiifachuun dirqamadha jechuudha. Gaafa biyya ormaatii galle jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf namni ati maalidha galagalee nu mil'atullee hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu gaafa biyya abbaa keessanitti galtan immoo wanta xaara galfattan tokko, wanta keessatti boqottan tokko hin qabdan yoo ta'e, deebinee ofuma keenyaatti maraatota taana jechuudha. Maraatuu taanee ofuma keenyaatti ofitti aarra jechuudha. Kan qabnu walitti qabannee gudunfannee haa xiqqaattuyyuu malee waa tokkorra oolchachuun dirqamadha jechuudha. Maatii gargaaruun akkuma ta'ettutu jiru, obbolaas gargaaruun akkuma ta'ettutu jiru, garuu of hin dagatiinaa isiniin jedha. Dhugaadha manni kuni birrii giddu galeessaan dhume magaalaa guddaas miti magaalaa giddu galeessatti ijaarames darbeellee ganaa hidhama jalli isaa hin hidhamne hojiin isaa reef hojjetama jechuudha. Reef lafaa ka'a. Innaa kanaafuu waan tokko yeroo ittiin fudhatiina, yeroo ittiin qabatiina, yeroo gabaabsadhaati. Bor wanta ta'uun beekamu har'as jiraachuu keessan beektu bor tarii immoo waa tokko rakkoon tokko isin mudatee biyya galuu dandeessu. Kanaafuu wanta hojjettan tokko guyyaa ittiin qabatiina haga humna keessanii luukii 50, luukii 40, luukii 30 yumaa hin taane haga humna keessanii waa hojjetachaa deemaa, waa lafa buufachaa deemaa. Bor kan itti galtanii aara galfattan, bor kan qabata isinii ta'u, kan waa sinnatee isinii ta'u jechuudha. Kana isiniin jechuu barbaada hiriyoota koo. Waan hojjettan tokko warra oolchachaa yoo deemtan mogoleen keessan jabaatillee abdii godhattanillee waan hojjetattan tokko itti fuftanii hojjetachuu dandeessu jechuudha. Kanaafin isiniin jedha. Fakkeenyaaf namni rakkate mana kana sirreeffate inni itti jiraata akka kootitti. Ammoo akka tasa waa rakkadhee waaqa rakkinaan fidin malee rakkadhee biyya abbaa kootti tuun deebi'e manuma kana nama maal gashaa orma maal gashaa baluu maal naan jedhaatu hin taane anaaf naa ta'eera akka kootitti. Yoo barbaade maragadhee, yoo barbaade liishoodhaan illee hojjechiifadhee, garafsiifadhee waan barbaade godhachuu nan danda'a. Sababni isaayyuu kan keessani waan ta'eedhaa fi akkuma kan koo kan ani kan koo dhadhee ofitti amanamummaa qabu isinillee waan tokko lafa dhaabbattan kan koo dhaattanitti of amansiistanii irraa jala waan tokko xumuratu, waan tokko takkaa kaatanii xumurtanii boloota wanti isinii galuu qabu. Wanti hundumtuu toora qaba irraa jalaan xumurataa deemtu jechuudha. Kanaaf birriin nagaa na hanqata jettanii hin dhiisiina. Kuma 200 qabdu tana waa lafaa kaasaasin waaqayyo waan hin godhun godha waan ta'eef waaqayyo waa hunda gochuu akka danda'utti amanaati waa tokko godha. Kana isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf akka salphaatti mana kanan ijaare. Akka salphaatti hojiinsaas 7 malee hin fudhanne, warra hojjetu mataa isaa 7 caalaatti hin fudhanne, ijaarsi isaallee haala salphaatiin dhume jechuudha. Kanaafuu waa itti karoorsitan tanan waaqa uumaa keessan erga kadhattanii waa milkaa'uun salphaadha. Waaqayyos isin gargaara isiniin jechuu barbaade. Inni sila fuuldura isaanii isinii waraabe amma kun duduba isaadha jechuudha. Paartii xaanu isinii qabadhee naan dhufadheen abdii qaba. Na jajjabeessuu hin dagatiinaa, jabaadhaa. Lafa jirtan hundumaatti obboloota koo isinaa eeguu isiniin jedha. Naa galatooma ulfaadha.